shindese yaa bareeda uumaa'e si barbaachaan dhufee halkuulee deema. Loshala shindese yaa bareeda uumaa'e si barbaachaan dhufee halkan. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya har'aas walitti deebinee jirra. Viidiyoo sirba Raajuu Muhammad Shumburii kan qabannee dhufnee jirra. Hamma dhumaatti wajjin daawwachaa ittiin bu'aaraa kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoon kun eega gadhiifame garuu guyyaa tokko ta'ee jira. Hanga ammaatti viiyuun isaa 29,000 qofa. Oromoo sirba shaggoyyee laatuun dhabamee dhamu. Waa'ee kanaa wanni naa gadi jiru kanaafuu sirba kanaan deemaati namuu bakka jirtanii daawwadhaaf uumaan isin kafalchiisuutiin dhaqaa daawwadhaa. Sirba bareeda sirba ajaa'ibaa kanaa akka wallaahi sirba akkana dalagee gabbaasee yoo dheeyxanii namaa hin laaltan ta'e kanaafuu dhaqaa laalaa fi jajjabeessaa. Vision Entertainment irratti gadhiise. Eega gadhiise guyyaa tokko hanga ammaa garuu viiyuun isaa 29,000 bira hin dabarre. Maal taate Oromoo? Numa jirtaati? Moo shaggooyyeen hin laalamtuudha moo? Akka kanaa waan ta'eef sirba kana itti bu'aaraa alaallu. Loshala shindese yaa bareeda uumaa'e si barbaachaan dhufee halkan ni deema. Shumburoori yaa hangaatuu calaqqiftuu boca birra wanta teenaa himi yaada windarra wattu na sirbi andee buute na jira. Shumburoori yaa hangaatuu calaqqiftuu boca birra wanta teenaa himi yaada windarra wattu na sirbi andee buute na jira. Na dhukuba nko dhugumai koricha koko turajin kiyya sumai. Na dhukuba nko dhugumai koricha koko turajin kiyya sumai. Fayyarafi asina dhukuba jechuuni beekani na dhukubu akkuma lafa gamneeni sehetiin jaana laffi wallaleani. Gartee yaa kun viidiyoon inni dalagee gabbaase kana garuu jechaa fi gocha isaa gisee ilaaltu jarri isaan lamaan aktaraa malee hin jirtu. Jecha gochaan nutti agarsiisanii jiranii. Kanaafuu dheeyxee daawwachuun dagatiin dhaqaa laalaa fi viidiyoo ajaa'ibaati waan. Sambaleettaa dareemoo citaaleettaa gammoojjii. Urgaan tantee na dhooyite dhuftee qilleensa wajjin. Urgaan tee na dhooyite dhuftee qilleensa wajjin. Urgaan isaa isin hin geenye. Dhaqaa daawwadhaa. Dhaqaa laalaaf sirba bareedaa gadhiisee sirba ajaa'ibaati. Sirbi hafteen qabu bakka shaggooyyee jechaanis gochaanis takkaffa. Kanaafuu dheeyxanii ilaaluu hin irraanfatinaa. Sirbi biraatu hin ilaalama. Shaggooyyeen hin ilaalamu isin hin jaammo. Maali qoy? Rakkoon jirtu maali? Eega gadhiifame guyya takka. Darrateetiin na jira qonni sirbii na wajjin. Ani dharraateetu na jira kootu sirbii na wajjin. Warri akka kiyyaatti dharraa shaggooyyee qabda yookaan jiraatan taate dhaqaa laalaaf ittis bu'aaraa. Yaada yoo qabaattanis kanaaf waan sirraa'uu qabu yoo jiraate waan akkana shaggooyyee irratti sirraa'uu qaba jaa. Iddummaan isaan filatanii shaggooyyee itti raasaa jiranuu waan biraa fakkaatti. Aboonan jaalatu buna na gurseessa otoo na jaalate suma na fuuseessa otoo na jaalate suma na.
abboon nan jaalatu osoo na jaalate isuma na fuusisaa. Leedha ishuma harkaa qaba. Kanaafuu dhaqii ilaali babbaa. Sumana foosisa Miran koodaa rabbi ta'uu haa huba. Dhiifamee guyyaa tokko keessatti sirba shokkoyyee bareedaa akkanaa kana gabbaasee nama 29 qofa Oromoon 29 qofa namni jiru jechuudha. Kanaafuu sirba akkanaa kana gadhiifamee dhaqaa daawwadhaaf. Maal jedhu kanaafuu sirba bareedaa gadhiisee jira. Sirbi kun eega gadhiifamee guyyaa takka dhaqaa daawwadhaa. Dhaqaa laalaa fi jajjabeessaa. Isin egaa kanumaan waan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turan afeerraa keenyaaf.